Ashabar kafuunii jira jirtu nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube channel kiyyaa warroonni channelii kana subscribe gochuun maatii taatanii bakka nagaan dhuftanii akkasumas maatii ta'uudhaaf barbaadaniin immoo like fi subscribe godhaatii maatii channelii kanaa ta'a jechuun barbaada. Tolega viidiyoo darbe irratti warroota human yookiin wikii fayyadamtanii fi fayyadamuudhaaf barbaadanii fi wantoota tokko isinitti meetiin ture isarraa immoo waa barattaniitu sheer gootanii hiriyoota keessan biroo biraan geessu jedheen abdii qaba. Har'ammoo rifeensa keenya uumamaa yookiin naachuraal isa jedhamu akkaataa akkamiin akka kunuunfannuu fi maal akka inni barbaadu maal akka inni immoo jibbu adda baafannee beekuudhaaf rakkoon eessa akka jiru isa jedhuu fi aloveraa kan jedhamu rifeensaaf baay'ee gaarii yookiin filatamaadha. Mana keenya keessatti ofii keenyaatii hojjennee itti fayyadamuu wanta dandeenyuu fi wanta salphaadha waan ta'eef fireeshinsaa osoo argamee baay'ee gaariidha. Isa kana akkaataa itti fayyadamtanii isinitti himuudhaaf hin jedhaa turtiin keessanii hagaa xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin haa ta'u. Tolee warri rifeensi keessanii isin rakkisee qibaatii garaagaraatti jijjiirtanii shaampoolii garaagaraa kanneen akka kondiishinarii itti jijjiirtanii rifeensi keessan homaa tokkoof faayidaa dhabee isa duraarraati baay'ee gadi isin jalaa bu'u. Isa duraarraa gaafan jedhu warroonni gara biyya arabaarra jirtani kun shamarran keenya jechuudha. Gaafa biyya keessa jirru wanti nuti fayyadamnu maalidha? Saamunaa akkamiitiin rifeensa keenya miicaa turre as keenyoo maaltu ta'e isa jedhu adda baafattanii hin beektanii yoo ta'e kun rakkoo isinitti fiduu rifeensa keessan isin jalaa miidhuutii danda'a. Jalqaba gaafa biyya keessa jirru ani ofumarraa kiyyoo isinitti hima jechuudha. Shaambootiin miiceen beeku jechuudha. Rifeensa kiyyaa shaambootiin hin miicu biyya keessatti beektu keessumaa warri gara baadiyyaatti guddatanii shaamboo namni itti fayyadamu hin jiru jechuudha. Namni shaamboo quba qabuyyuu hin qabu suma dhugaa isaa yoo walitti himne saamuna nuti itti fayyadamnu isumaa wayyaa miicnee isumaan rifeensa keenya miicnaa isumaanis qaama keenya dhiqanna jechuudha. Gosuma tokkoon kun dhugaa jirudha. Saamunaan garuu kan foolii qabus kan foolii hin qabnes hin jira. Isa kana waan isin itti fayyadamaa turtanii isinillee yaadachuutii dandeessu jechuudha. Saamunaa saabaafaa kan jedhamu tokkotu ture. Giivii faa kan jedhamutu jira, moora kan jedhamutu jira, gosoonni saamunaa baay'eetu jiru. Sanuma sana binneetu itti fayyadama. Inni gadhaanaasaa moora kan foolii hin qabne, saamunaa mooraa jedhama kan foolii hin qabnedha jechuudha. Isa faattidha kan nuti fayyadamaatii turre. Yeroo sana immoo rifeensi keenya haala gaariirra jira. Baay'ee bareedaa ture. Garuu erga gaafa gara biyya arabaatti as dhuftan immoo kan isin jalaatii badee kaaniin caccabaa kaaniin buqqaa kaan immoo dheerinni isaallee bakka duraarraatii badee kan baay'ina qabu immoo hin haphate jijjiirama garaagaraa kan isinitti agarsiise jechuudha. Tokkoffaa bishaanillee ashaboo waan qabuudha baay'ina ashaboo sanarraa illee ta'uu danda'a garuu adeemsa keessa ashaboo sanatti baruun hin danda'ama jechuudha. Inni sun badaa akkasuma miidhaa namarraan hin ga'u. Bishaan ashaboo waan qabuudhaaf yeroo jalqabaaf ta'uu danda'a. Unkaan rifeensa keessaniif isinumatti illee dhuguunsa nama jibbisiisa jechuudha. Yeroo dura adeemsa keessa garuu ittuma baraa dhuftu qilleensis jijjiirama waan ta'eef haala rifeensa keessan irratti garuu isin bishaan hidhamuu maalidha jettanii takka kondiishinarii takka shaamboolee garaagaraa shaamboo baay'eetu jira. Shaamboo honii kan jedhamu shaamboo dammaa jechuudha. Doovii kan jedhamu shaamboolee garaagaraatu jira jechuudha. Kondiishinariin illee akkasuma saansilii kondiishinariin jira, dooviin jira, avokaadoon jira, loomiin jira, akkasuma shaamboon loomii forforrii illee barreessa jedhanii odeessu garuu inni kun intinaa miti. Wanta dhugaa irratti hundaa'e miti hamma tokkollee qannasuu danda'a malee hin balleessu jechuudha. Shaamboon forforrii balleessu illee jira kan jedhamu tokkotu jira. Kanaaf isa kana shaamboo kan fooliinsaa yookiin urgaan isaa baay'ee namatti tolullee jira. Kan immoo jidduu magaleessa ta'e immoo jira. Kan immoo callisee akkasumatti foolii kan hin qabne shaamboo ta'ee kan jiru jira. Isa kana hundumaa itti jijjiirtanii warri isiniif ta'uutti didee haalli rifeensa keessanii isin gammachiisuu didee shamarran keenya har'a wanta isin gochuu qabdan bakka duraa keessaniitti deebi'aa kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba jechuudha. Bakka duraatti deebi'aa jechuun saamunaatiin osoo miiccanii
akka dura gaafa biyya keessa jirtaniitiitti otoo fayyadamtaniiti rifeensi keessan bakka duraa sanatti isinii deebi'a. Warri isiniif ta'e shaampoon kun kondiishinariin kun qibaatii garaagaraa oil heersa jedhamutti jijjiirtanii isiniif ta'ee rifeensi keessa wanta bareedaa haala gaariirra jirudha ta'e isiniif gaarii ta'ee bishaanillee isinitti tolee haalli qilleensaa isiniif mijatee isin tamacha'eetu jira waan ta'eef dhiisuu dandeessu. Isin garuu warri isin rakkise rifeensi keessan baay'ee tokko isin jibbisiisa ammoo kukkutuu kan jedhan faatu jiru jechuudha. Maaliif isa duraarraa baay'ee gadi bu'ee waan argameef wanta godhan warri dhaban jiru shamarran keenya. Kanaaf shaampoon badaama faayidaa hin qabu jechuudha. Maaliif keemikaalatu itti baay'ata waan ta'eef amma fakkeenyaaf shaampooliin tokko fooliinsa baay'ee namatti tola baay'ee urgaa jechuudha. Isa fuutanii isin immoo rifeensa keessanitti yeroo 2-3 gaafa shinti beetii seentanii mataa keessan miiccan yeroo 2-3 itti sukkuumtanii miiccanii achi keessa goggositanii achi fuutanii immoo kondiishinariin mataa hin lallaafisaa rifeensa lallaafisa erga shaampootiin miiccamee ka'ee kondiishinarii yoo fayyadamne kondiishinarii immoo rifeensa lallaafisa jettanii fuutanii kondiishinarii sanatti laqallaqxu yeroo sana immoo wanta lallaafu isinitti fakkaata garuu inni kun mataa keessan miidhaa hubaatii dhufa jechuudha. Lamaan isaayyuu wanta keemikaalli itti baay'atudha waan ta'eef shaampoon sun haguma urgaa'u sana keemikaalli akkasuma itti baay'atee jira jechuudha. Firii kan jedhamu jira. Firii jechuun akkasuma noormaalii jechuudha. Noormaalii makan ittiin miiccatanii kun heer giroos kan jedhamu jira, kan dheeressu jira jedhu, kan isa caccabu isa buqqa'u irraa dhaabbachuu jira jedhu. Inni kun homaamayyuu faayidaa hin qabu jechuudha. Warra rifeensi keessan isin jala caccabeedhaafidha kanneen isinitti himaa jiru. Warri isiniif ta'eera ookee. Rakkoo hin qabu. Garuu warri isin didee isa kanarraati of eeggadhaa. Shaampoo siisaa kondiishineeris dhiistanii saamunaa noormaaliitiin saamunaan avukaadoo jira, oliif ooyiliin jira, loomiin jira. Saamunaa baay'eetu jira jechuudha. Dooviin jira. Dooviin keessumatti saamunaa dooviin baay'ee ariifiidha. Yeroo shaampoo mataa keessanitti dibdan yeroo tokkos haa ta'u yeroo lamaas haa ta'u shaampoon suni paawurii waan qabuufi maaliif hin kobba baay'isee kobba waan ta'eef akkas gootanii mataa keessanitti sukkumtu achi fuutanii immoo fooxaatti martu fooxaatiin immoo hin goggoksitu yeroo sanatti mataan keessan jajjabaachama dhufa hin jabaatallee yeroo filtanillee keessaatii baay'isee keessaa yaa'a jechuudha hin buqaa. Amma tokko immoo amaleeffannaa kan ergifanni tokkotu jira jechuudha. Inni kun biyya keessan keessatti akkas hin goonu. An akkas godheen beekamanii yeroo biyya jiru jechuudha. Mataa isaanii erga miicanii ka'anii warri araboota kan isaanii noormaalii uumamumayyuu rifeensi isaanii istireet yookiin intinaadha waan ta'eef lallaafaadha waan ta'eef irraatii hafa jechuudha. Isa kanarraati kan keenya garuu ittiin beeknu waan ta'eef nuuf ta'uu dhiisuu danda'a. Maargooti ijoollee baay'een roosh shintibeetii keessa seentanii rifeensa keessan miicanii hamma kana shaamboo amma kanatti sukkuumaa ooltanii achi immoo kondiishinarii fayyadamtanii yoo baatanii fooxaatti martanii baatu shintibeetii keessa. Fooxaaf fayyadaminaa jechuu osoo hin taane daqiiqaa 2-3 kan hin caalle fooxaa fayyadamtanii isa booda ofirraatii fooxaa sana lafa kaa'uu qabdu malee caallumattanii fooxaa sanatti ukkaamsitanii keessanii ergamu rifeensa keessan keessaati bishaan saabalee keessaa goggogee yerootii filtanii qibaatii maalillee yoo fayyadamtanii homaa tokko rifeensi keessa isiniif hin ajajamu jechuudha. Hin ciccitaa. Maaliif goggogee jira waan ta'eef kan keenya rifeensi keenya kan isaan irraan addadha hin jajjabaata jechuudha. Uumamumaan iyyuu hin jajjabaata garuu rifeensi harka yookiin tuttuqaa barbaada waan ta'eef ofii keessaniitti lallaafisuu dandeessu. Yoo itti bartan amala rifeensi keessanii yoo bartan isaan sa'aatii 2-3 fooxaa mataatti maratanii gaafa shintibeetii keessa shaaworii galanii ba'an mana keessa naanna'atii oolu mataa isaaniitti maratanii nullee isa kana amaleeffannaa kanarraatii fudhattanii warra akkasitti fayyadamtan jirtu. Garuu rifeensa keessaniif faayidaa tokkollee isiniif hin qabu. Isa kanarraatii of qusattanii shaampoo illee dhiistanii jechuudha. Shaampoo adeemsa keessa durayyuu faayidaa isaa hin argine amma ittuma fuftanii shaampoo jijjiirtuu, qibaatii jijjiirtuu, maal jijjiirtuu faayidaa tokko isiniif hin qabu. Darbee immoo qibaatiillee akkasuma qibaatiitti dibdanii istiishwaariitiin tokkostuu akkuma warra arabaa kana jechuudha. Kan isaanii rifeensi isaanii istireetiidha waan ta'eef waan isaan itti baay'ee itti dadhaban hin jiru jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf istiishwaarii fayyadamanii isin garuu mataa keessan haala laafu jettanii qibaatii kana fuutanii itti sukkuumtanii achi istiishwaarii kan gogsus jira, kan istireetii godhus jira, kan otuma filuu immoo istireetii godhullee jira.
isa kana gara fuulduraatti isinitti agarsiisa jechuudha. Istishaariin gosa meeqatu jira? Isa kanaan akkanatti guggubaatii ooltu. Inni kun rifeensa keessan miidhaatii dhufa. Akka hin guddanne illee taasisa malee wanti guddatu hin jiru. Qacaacaa ta'a jechuudha. Diddiimataa caafiinsa xiyyoon isaan diddiimataa tokko gabaabaa ta'a tokko dheeraa ta'a wal caccaalaallee dhufa. Akka tokko ta'ee bakka isiniif hin galu jechuudha. Bakka eegdan sanatti argachuu hin dandeessanii. Kanaaf warri rakkinni rifeensaa isin bira jiru wanta fayyadamtan hundumaa dhiistanii qibaatii gosa tokko bichaa fayyadamtanii fakkeenyaaf qibaatii abukaadoo fa'aa yoo fayyadamtanii vaaziliin ooyilii fa'aa kan jedhu jira. Vaaziliin noormaalii illee yoo fayyadamtanii suura isaa viidiyoo keessa isinii kaa'uu danda'a. Viidiyoo kana jalqabaa hanga xumuraatti yoo ilaaltanii keessaatii argachuu dandeessu jechuudha. Saamunaatiin fayyadama. Saamunaa sana immoo fayyadamtan xiqqoo fayyadamtanii akka rifeensi keessan hin goggoognetti booda bokkottoonfatee yeroo filtan immoo sintalaatii hin bubuqqaanetti istishaariis otoo yeroo hundumaa fayyadamuudhaan dhiistanii baay'ee gaarii ta'a rifeensi keessan jedheeti yaada. Maaliifanii akkasitti waan hin fayyadamuufi shaamboonan fayyadama garuu baay'inaan illee hin fayyadamu. Siniif hin taane taana wanta siniif hin taane tokko dirqama too dhiistanii gaarii siniif ta'a jedhee yaada. Shaamboo doovii illee fayyadamtan shaamboon doovii xiqqoo intinaan isaallee fooliin isaallee badaa paaworii hin qabu jechuudha. Saamunaan isaallee jira. Isa kana immoo viidiyoo keessa isiniif hin kaa'u. Viidiyoo keessaatii argachuuti dandeessu. Alooveeraa isa jedhamu immoo zayitiin isaa yookiin qibaatiin isaallee hin jira. Saamunaan isaallee hin jira. Garuu irra caalaatti fireeshii isatu argattanii gibbii keessa illee jiraachuu danda'a. Ijoolleen hin beekne jiraachuu dandeessu. Gibbii keessatti iddoo tokko tokkotti hin argama jechuudha. Fakkeenyaaf gibbii kana keessa jira. Akkaataa akkamitti akka fayyadamtanii fi maal akka fakkaatu illee adda baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Alooveeraa jechuun kunuunsa kanadha. Suura irratti yeroo argitanii waan biraa isinitti fakkaachuu danda'a. Inni kun baay'ee ariifadha rifeensaaf jechuudha. Zayitii yookiin qibaatii akkamitti illee akka maktanii akka fayyadamtanii gara fuulduraatti viidiyoo isaa hojjedhee isiniif isinitti agarsiisa jechuudha. Kun baay'ee gaariidha. Waan ima fedhe yoo ta'e, waan nyaatamullee yoo ta'e, waan dhugamullee akkasuma waan rifeensa keenyaaf ta'ullee yoo ta'e, waan argamee kan wanta danda'amudha yoo ta'e, mana keessatti osoo hojjennee itti fayyadamne baay'ee gaariidha. Wanti alarraatii bitamu hundi namaaf hin mijatu iyyuuti malee kan bitanii itti fayyadamanii keemikaala garaagaraatu itti baay'ata waan ta'eef rakkoo namatti fiduu miidhaan namarraatiin ga'uu danda'a. Kanaaf alooveeraan kunis inni suuqirraa bitamu qibaatiin isaallee jira, saamunaan isaallee jira. Keemikaala qabaachuun isaa waan hin oollee kanaaf faayidaa isaa argachuu dhabuu dandeessu. Wanti keemikaala hin qabne tokko immoo hin jirullee hin bitamullee jechuudha. Ijoollee baay'een saamunaa doovii fayyadameera garuu saamunaan doovii soo keemikaala qabaa kan jettan gaaffii na gaafattanii turtanii jechuudha karaa keessa. Jechuun kanaan duratti chaanaalii kana osoo hin baniin duratti saamunaa doovii fayyadamne garuu faayidaa nuuf hin qabu. Inni soo keemikaala qabaa akkamittiin kan jettan wanti kamillee wanti keemikaala of keessaa hin qabne hin jiru. Wanti paapirikaa toonseeniin itti fayyadaman tokkollee hin argamu jechuudha. Isa kanallee beekuu qabdu. Garuu hamma tokko irraatii qannasa akka sakaanii mitisa jedhuufin akkasiniitiin jedha jechuudha. Kanaaf alooveeraa kana isinitti agarsiisa. Noormaalii masaa gibbii keessa jira jechuudha. Warra adda baastanii hin beeknee fi barbaaddanii argachuu hin dandeenye otuma gibbii keessa jirurree warri bira darbitanii jiraachuu dandeessu. Kanaaf fudhattanii akkasinitti fayyadamtaniif akkaataatti hojjettan akkaataatti daakamullee jechuudha. Bishaan baay'ee of keessaa qaba. Rifeensa keessanii fi baay'ee gaariidha. Wanta jedhamtan immoo itti fayyadamtanii warroonni faayidaa isaan argatan immoo deebitanii nama komattanii jirtu. Garuu isin akkasumatti amala mataa keessaniitii baruu qabdu jechuudha. Maal akka barbaadu beekuu qabdu. Dirqama dheerachuu qaba osoo hin taane achumatti bakkuma jirutti bareechatanii osoo ittiin jiraatanii filatamaadha jedhee yaada akka kootti. Inni kan biraa mataan rifeensi caafiinsaa yookiin xiyyoonsaa lakkuu qaba. Inni lakkuu qabu hin guddatu jedhu. Isarratti immoo viidiyoo kanaan dura darbee irratti illee isinitti meetiin ture jechuudha. Warri dhaggeeffattanii warri kaan immoo duubatti deebi'aati dhaggeeffadha.
Dabalataan immoo viidiyoo itti aanu irratti isinitti nama jechuudha maal yoo gootan akka irraatii badunni lakkuu qabaa yoo lakkuu qabaatiin guddatu jedhamanni jedhanii wal qixxaatee akkasiniif guddatuu fi dheeraallee yoo ta'e gabaabaallee yoo ta'e bakkuma sanatti akkasiniif ajajamu yookiin mijataa akkasiniif ta'u isinitti himaa viidiyoo isinitti dheeresseetiin jira waan ta'eedhaafi har'aa fi asuma irratti nu ga'aa warri shaamboo fi kondiishineriitti fiigdanii otoo irraa qusattanii gaariidha faayidaansaa badaagas mara miti baay'ee gadi bu'aadha isiniin jechuun barbaada. Haga ammaatti waan nu wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa. Akkasuma warroonni chaanaalii kana maatii ta'uudhaaf barbaadan deebiidhaan laayikii fi sabiskiraabiin maatii chaanaalii kanaa ta'a. Isiniin jedha bakka jirtanitti nagaan waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Baay'ee isin kabajaa, baay'ee isin jaalladha. Hiriyoota koo lafa jirtanitti warri maatii naaf taatan immoo ammallee deebii galatoomaa baga nagaan dhuftanii balballi kiyya yoomillee banaadhaa waan qabdan fidadhaatii koottaa gorsaas haa ta'u wanta garaagaraa mudannoos haa ta'u muuxannoos haa ta'u seenaa jireenya waan mana keessaniitii qabdan waliif qooduu gara duubaatti hin jedhinaa isiniin jedha. Turtii gaarii baay'ee.